waa'ee Yoosef obboloota isaa fi maatii isaa argina jechuudha gabaabumatti. Yoosef kuni mucaa quxisuudha. Abbaan isaa baay'ee isa jaallata jechuudha. Maatiin isaa isa jaallatu. Nama jaallatamudha jechuudha. Maaliif? Mul'ata qaba waan ta'eef. Namni mul'ata nama jaallatamu. Haaleluu. Namni mul'ata nama bareedaadha jechuudha. Namni mul'ata keessi isaas hin bareeda, alli isaas hin bareeda. Simboo qaba. Simboo waaqayyoota irra jira. Namni mul'ata. Kanaaf jaallatamaadha. Nama baay'ee fudhatama qabu. Mucaan kun jechuudha. Quxisuu haa ta'u malee akka warra hangafaa caalaatti yaada jechuudha. Haaleluu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mul'anni si keessa yoo jiraate ati hangafa taata jechuudha. Hangafa kasi godhu mul'ata kee jechuudha. Malee umurii kee miti. Umurii lakkoofsuu kee miti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf baay'ee jaallatamaa ture. Mucaan kun jechuudha gabaabumatti. Nama abbaa isaa biratti jaallatamaadha. Obboloonni isaas irratti haa hinaafan malee mucaan kun nama jibbamu miti jechuudha. Kanaaf maaltu ta'e yoo inni lafa kanatti hinaaffaa fi mul'atatu wal biratti dhufe jechuudha. Nama mul'ata qabuu fi nama hinaaffaatiin guutamantu wal biratti ka'e jechuudha. Ijoollee waaqayyoo warra abbaa mul'ataati malee warra hinaaffaatiin gubatan miti jechuudha. Wal faana deemu. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan isaa kan eebbifame. Ta'uu kan qabu jarri kun hundi isaanii, obbolaan kun hundi isaanii mul'ata mataa isaanii qabaatanii mul'ataan otoo deemanii jechuudha. Qeebbaa isaanii, maatii abbaa isaanii, biyya abbaa isaanii, kakuu waaqayyo isaaniif gale, kakuu abbaa isaanii qabanii otoo deemanii guddina hammanan jedhamne guddachuu danda'u ture. Garuu hin taane wantichi. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaaf saatiin kun adeemu waan ta'eef nan gaggabaabsa. Hinaaffaan maal fakkaata? Hinaaffaan maal nama godhaa? Mul'anni immoo maal fakkaata? Mul'anni immoo maal namaaf godha kan jedhu gabaabumatti isinitti beekanii nan xumura jechuudha. Isinitti dheeressu. Galgalas waan ta'eef Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hinaaffaani yookaan immoo namni hinaaffaan keessa bule tokko obbolaa Yoosef kan irraa kun barannu hinaaffaa namni keessa bule tokko yookaan immoo hinaaffaa gaarii ta'uu hin taane hinaaffaa isaa isa jallinaa isin jechuu barbaade. Isa kana beekaa. Hinaaffaa gaariin hinaaffaan bakka lamatti qoodama. Hinaaffaa gaarii fi hinaaffaa yara yookaan immoo hinaaffaa hamaa. Negative and positive kan ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf tokkoffaa hinaaffaan jaalala nama keessaa balleessa. Maal nama keessaa balleessanii jedhee jaalala. Gaafa hinaafuu jammartu jaalalli si keessatti du'aa deema jechuudha. Uumama boqonnaa 37 lakkoofsa 18 kanarratti obbolaa Yoosef waan isaan godhan argina. Inni isaan barbaacha deemee gaafa fagootti isaan bira dhaqee gammadee gara isaaniitti deemu jaalalaan gara isaaniitti gaafa deemu isaan barbaacha deemee lafa onaa keessa deemee isaan garuu isa ajjeesuuf irratti koratanii. Laalaa hinaaffaan jibba namatti naqachuudha. Ajjeecha namatti naqachuudha. Jaalala nama keessaa fuudha jechuudha. Hinaaffaan jaalala nama keessatti ajjeesa jechuudha. Ajjeesaadha jechuudha. Jaalala ajjeesa. Mucaa jaalalaa kana, mucaa jaallatamaa kana akka isaan ajjeesan kan goosise hinaaffaadha jechuudha. Lakkoofsa 18 irraa argachuu dandeessu. Irratti koratan ajjeesuudhaaf irratti koratan. Har'as obboleessa obboleettii koo hinaaffaa gadheensi keessa jiraannaan dafii qalbii jijjiirra. Obboleessa keetti sinaafsatan, obboleettii keetti sinaafsatan, maaf guddatti, maaf dabarti, maaf na caalti, maaf na caala, maaf faarfannaan isaa na caala, maaliif lallabaan na caala, maaliif raajummaan na caala, maaliif ergaa waaqayyo isaa maaliif qabeenyaan na caala, maaliif qabeenyaan na caalti kan jedhu si keessa jiraannaan dafi of keessaa baasi. Maaliif jaalala si keessatti ajjeesa? Jalqaba jaalala nama keessatti ajjeesa. Jibba namatti naqa. Waaqayyo nu haa baraaru. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaan hinaaffaani yookaan hinaaffaa gadheen waan inni godhu gadhaantummaa namatti argisiisa jechuudha. Gadhaantummaa hafuura gadhaantummaa inferiority kan jedhamu jechuudha. Inferiority complex kan jedhamu jira jechuudha. Gadhaantummaa lakkoofsa 20 kanarratti kottaa amma isa ajjeefnee boolla kana keessaa tokkotti gadi hin darbanna. Bineensa hamaatu nyaate jenna. Mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiran ilaalla
abjuun isaa kun lamaan waan inni ta'uuf jiru ni ilaalla. Hingaa isaan abjuun qaban jechuudha. Argitanii waa'ee abjuu isaatiif jechuudha. Abjuun isaa suni isaan irratti ol ka'ee waan mul'ateef isaan gadi aananii mul'atan jechuudha. Kun inferiority jedhama yookaan immoo gadaantummaa jedhama kun hafuura gadaantummaa jechuudha. Hinaaffaan gadaantummaa namatti argisiisa jechuudha. Ol kaasee akkati hafuura waaqayyoo keessatti ol kaasee akka joobira akkati balaliitu tun taane kan si godhu akkati gadi luuxxee gadi dhumaa deemtu taasisa jechuudha. Mul'ata kan keetoo taane mul'ata namaa akkati ilaaltu asii ol ilaaltu taasisa jechuudha. Mul'ata boleessa isaanii irratti isaan mul'ata waan hin qabneef mul'ata boleessa isaanii irratti kan isaan kaasee gadaantummaa hafuura gadaantummaa jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kun ijoollee waaqayyoof hin barbaachisu jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Qabxii isa lammaffaadhaan gadaantummaa namatti argisiisa. Gadaantummaa hafuura gadaantummaa namatti galcha jechuudha. Hinaaffaan gadheen. Inni tokkoffaan jaalala nama keessatti ajjeesa isiniin jedheera. Jibba namatti naqa isiniin jedheera. Lammaffaan immoo gadaantummaa hafuura gadaantummaa namatti argisiisa jechuudha. Inni sadaffaan gara jabeessa yookaan immoo gara jabeetti nama taasisa jechuudha. Isinitti meera. Konteekstii seenaa obbolaa Yoosef kana keessaa sagalee waaqa isinitti maara. Dubbifachuu dandeessu guutummaa isaatti jechuudha. Gosa kudha lama lakkaastan. Sadaffaa irratti maal siin jedhee gara jabeessa yookaan immoo gara jabeetti obboleessa isaarratti obboleettii ishiirratti akka garaa jabaattu nama taasisa jechuudha. Gara jabeessa. Cakkaay. Hinaaffaa gadheen cakkaay nama taasisa jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqayyo nu gargaaru. Inni kun ijoollee waaqayyoof hin barbaachisu obboloota. Mee ilaalaa bara keenya keessa nama meeqatu garaa walitti jabaata. Nama meeqatu dabarsee ol kenna. Nama meeqatu wal gurgura. Mee ilaalaa. Mee ilaalaa bakkuma jirtanitti bakka deemtan hundumaatti waldaa jirtan keessatti maatii jirtan keessatti maqaa gooftaatiin otoo deddeebi'u namni nama meeqa garaa walitti jabaata. Nama meeqatu walitti lapheessaa walitti qollofamu. Dhiifama waliif gochuudhaaf araarsuudhaaf gaafa jettan nama meeqatu walitti araarama ishee. Ara hin barbaadu ishee arguun barbaadu isa arguun barbaadu kan jedhu garaa jabina jechuudha. Gara jabummaadhaan achi dugda walirraa gara gashatan maal inaaffaatu kanatti naqa. Inaaffaan taane gaafa isa keessatti uumamu namni gara jabeessa ta'a. Obbolaa Yoosef kana sagalee waaqa kana keessaa kan ilaallu obbolaa Yoosef kana Yoosef irratti akka isaan garaa jabaatan akka isaan taasise inaaffaa gadi isaanitti gala jalqaba jechuudha. Inaaffaa kanarraan kan ka'e maal godhan? Qoloo isaarraa baasanii uffata isaarraa baasanii qullaasa sana dhaabanii obboleessa isaanii qullaa dhaaban. Gara jabina dha kun uffata irraa baasuu jechuun salphisuudha jechuudha tokkoffaa. Namni tokkoffaa gaafa maqaa isaatiin salphata. Namni tokkoffaan maqaa koo jedhamti namni maqaa koo of eeggadha kana godhame maqaan gaafa nama badu tokko namni gaafa maqaan isaa badu salphata. Gaafa maqaa keessaan akka malee olii gadi fuudhee hamiidhaan maaliidhaan gaafa olii gadi sin afuufu gaafa argitanii salphina jechuudha. Lammaffaan immoo uffata. Uffata isaa namni gaafni irraa bahu salphina jechuudha. Uffanni inni mul'anni kuni isa uffata afuuraa wajjiniin wal ilaallata jechuudha. Jalqaba inni mul'atu kun uffanni kun gaafa namarraa bahe salphina guddaan isa kan itti aanee immoo uffata isa keessaa inni afuuraa immoo isa caalu jechuudha. Garuu isa keessaatu isaanirraa bahe dura isaanirraa warra hinaaffaa galeetti gale kun uffata isa keessa isa afuuraa isa keessa isaanii dura isaanirraa bahe waan ta'eef uffata obboleessa isaanii isa mul'atu immoo irraa baasan. Isaan dura qaaniin isaanirra ga'e suni waa'een qaanii kun immoo yookaan immoo salphina nama salphisuu kun isaan maalmaasaa isaan keessatti waan du'ee jiruu fi obboleessa isaanii salphisanii qullaa dhaaban jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Yesuus Kiristoos nu gargaaru. Gara jabina guddaadhaan obboleessa isaanii salphisan. Gara jabeessa, gara jabeettii. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Hinaaffaa gadheen, hinaaffaan waan hin taane obboleessa obboleettii irratti gara jabeessa taasisa jechuudha. Qullaa dhaaban, uffata irraa baasan. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u.
Tokkoffaa maal isiniin jedhe jaalala nama keessaa balleessa isiniin jedheera. Lammaffaa irratti gadaantummaa namatti argisiisa isiniin jedheera. Sadaffaa irratti gara jabeessa nama taasisa isiniin jedheera. Inni kun hundi isaa kan seexanaati jechuudha. Hojii seexanaati jechuudha. Isa kanaan qortanii ilaaluu dandeessu. Kun ijoollee waaqayyoof hin barbaachisu. Isa kanatti qalbii jijjiirrachuuf isa kanarraa deebi'uun barbaachisaadha. Inni kun hinaaffaa gadheen gaafa si keessatti mallattoo kanaan si keessa jiraatu ati du'aa jirta jechuudha. Jaalalli si keessatti du'aa jira. Gadaantummaa sitti dhaga'amaa jira. Mul'anni kee hin bahu. Mul'atan qabdu jechuudha. Gara jabeessi taasisa jechuudha. Qalbii jijjiirrachuu hin dandeessu. Waaqayyoon araarfachuu hin dandeessu. Nama araarfachuu hin dandeessu jechuudha. Garaan kee dhagaa ta'a jechuudha. Du'aa jirta jechuudha. Gaafa isa kana sitti dhaga'amu dafii deebi. Boleessa obboleettii koo dafii deebi. Inni arfaffaan bu'aa mul'atuuf yookaan immoo qarshiidhaaf, horiidhaaf akka namni fiigu taasisa jechuudha. Amma isaan hinaaffaa gadheen kun waan itti galeef jechuudha. Bu'aa qarshii caalchifatan obboleessa isaanii. Obboleessa isaanii kana maal godhan? Qarshiitti gurguratan. Isaanii fi obboleessa ta'uu hin taane qarshiitu olaantummaa argate jechuudha. Qarshii jaallatan jechuudha. Maaliif? Hinaaffaa gadheen isaan keessa gale. Hin gurguran dabarsanii. Nama baay'ee wal gurguraa dhabu. Nama baay'eetu. Amanaa baay'ee wal gurguru. Dabarsee wal kenna. Afaanin siin jaalladhu. Obboleessa koo, obboleettii koo, eenyuu koo waliin jechaa, siin du'a waliin jechaa baay'eetu wal gurgura. Qarshiitiin baay'eetu wal soba. Dhugaa waaqayyooti baay'eetu wal soba. Ani siif hin du'a, siin jaalladha. Eenyuu koo, abaluu koo waliin jechaa qarshiirraa godhee akka isheen maraatu kan godhe akka inni maraatu kan godhe meeqa akka qullaa buustu kan godhe meeqatu jira. Maaliif hinaaffaa gadheetitti gale jaalala qarshiitti gale jaalala birriitti gale. Jalqabni isaa hinaaffaa gadhee isiniin jedhe duruma dura jaalala keessaa du'e waan ta'eef. Qarshii jaalala qarshiitti gale jechuudha. Namni jaalala waaqayyoon qabne jaalala qarshiitti gale. Gooftaa lama bitamuu hin danda'u namni tokko gooftaa Yesuus akkuma jedhe. Yookaan horiidhaaf yookaan waaqayyoon bitamtu hojjechuu hin dandeessan tokko isaaf hojjettu. Namni waaqayyoon of biratti moosisne qarshii biratti moosa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni arfaffaan namni isinii kaasaa jiru bu'aadhaaf dabarfamee namni kan inni kennamu namni kan walli kennamu hinaaffaa gadheen waan irratti kennameef hinaaffaa gadheen waan irratti galuuf namni dabarsee obboleessa isa gurgurachuu qarshii caalchifatachuu lakkoofsa 26-27 dubbifachuu dandeessu. Hin gurguran naggaadota warra Ismaa'eelitti warra Gibxitti dabarsanii gurguran. Ormatti dabarsanii kennan obboleessa isaanii haadhoo isaanii garaa tokko keessaa ba'anii harma tokko hodhanii kan guddatan kan hamaaf gaarii kan waliin argan kanarraa dugda garagalfatanii bineensatti kennan. Hinaaffaa gadhee ilaalaa obboloota. Hammam akka inni gara jabeessa nama taasisu. Hammam akka inni qarshii caalchifatu hinaaffaa gadhee kana ilaalaa. Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keenyaa gargaaru. Waaqayyo araara isaatiin nu haa yaadatu obboloota. Eenyuyyuu qulqulluun tokkoyyuu hin jiru. Gara waaqayyootti deebinee garuu waaqayyoon araarfachuun nuuf ta'a. Obboleessa keenya obboleettii keenya meeqan keenyatu dabarsee dugdatti garagalfatee korii qarshii ilaallee nama meeqatu maraatummaatti darbeera waa'ee keenyaaf ta'a laata. Sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan ila waaqayyo isinitti dubbachaa jira. Dhaggeeffadhaa. Obboleessa keessii caala obboleettii keessii caala hin gurguriin dabarsitee hin kenni. Ormatti hin kenni. Bineensatti hin kenni. Cubbuutti hin kenni. Biyya lafaatti gidiraatti hin kenni. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Qarshii xiqqoodhaan gurguratan. Hinaaffaawwan keessa isaanii galee jechuudha. Nama mul'ataa kana balleessuudhaaf hinaaffaadhaan ka'an. Yesuus gooftaadha. Inni shanaffaan dhugaatu dhokata jechuudha. Dhugaa dhoksu. Namni hinaaffaan itti galee dhugaa dhoksa. Dhugaa dhokseetu sobaan irra keessa dibee darba. Sobaan dibee darba. Sobaan babbareechee darba. Dhugaa dhoksa jechuudha. Diraamaa hojjeta. Diraamaadhaan beekama.
namni hinaaffaan itti galee diraamaadhaan beekama. Walitti makachuu hin qalaqqala. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti baay'ee kan nu rakkisaa jiru xaafii fakkeessanii saaqaa daakanii mukachuu akkasumas immoo daabbootti dabalanii gurguru akkasumas immoo jeessoo xaafiitti makanii daakuu fakkeessanii gurguru biyyoo diimaa daakanii barbareetti fakkeessanii gurguru maaliif hinaaffaa gadheen keessa waan isaanii waan jiruuf dhugaa dhoksanii fakkeessanii diraamaadhaan darbanii deemuu barbaadu jechuudha. Guddachuu barbaadu jechuudha. Karaa jallinaatiin jechuudha. Dhugaa dhoksuudhaaf kana godhu. Wanta dhugaa sanatti dabalanii qalaqqalanii darbuu barbaadu. Diraamaa jechuu barbaadu jechuudha. Obboleessni Yoosef kan maal godhan? Wanti isaan hojjetan dhugaan inni jiru obboleessa isaanii gurguranii. Garuu isaan immoo hin du'eedhaan hin jallisan ilaalaa. Akkaataa amansiisuu danda'utti wayyaasaa isa irraa baasan sana dhiiga cuuphanii bineensatu nyaate jenna jedhanii walii galanii diraamicha akka inni bareedu ilaala dhugaa fakkaata jechuudha. Garuu dhugaa miti. Hammam somni yoo bareedee dhugaa bakka hin bu'u. Hammam somni bareedee ol ka'ee yoo yeroodhaan mul'ate hin galabbatama. Dhugaan immoo jechuudha. Xiqqaatteeyyuu. Dhugaan immoo xiqqaatteeyyuu qal'attuyyuu hin cittuudha. Isa kanaan beekamu namoonni hinaaffaan isaanitti galee isaan gubu dhugaa dhoksanii diraamaadhaan darbuu barbaadu jechuudha. Dhuguma abbaan isaa namani mucaakoo bineensatu nyaatee boose hin boosisan nama fayyaa boosisani nama duun irratti boosisani nama lubbuutiin jiru irratti mee yaadame otoo amma maatiin keessan isheen honduutee innoon du'ee jedhamee mardoon itti mamii akkam ta'u mee ilaalaa akkamitti boo akkamitti maraatu akkas godhanii abbaa isaatii Yoosef jira garuu isaan du'eera jedhanii boosisan gadda taa'e firriin iyye firriin boo'ee mucaa keenyaadhi mucaa bareedaa akkasii mucaa mul'atu qaba akkasii hin bade hin du'eedhan ani hin du'oodhaami ani mul'atan qaba hin du'oodha ani jiradha jira abbaan mul'ata kennaan isaa dabalee haadha du'e birii kaasoo kaachalaa bagaa nama meeqa. Meestii faarfannaa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Dhaggeeffadhaa. Warri boolla qotanii gadi fageessanii abbaa mul'ataatiin du'eera jedhanii soomtuutu uffata isaa dhiigaan makee malee jira abbaan mul'ataa kennaan isaa dabalee maal akkamittiin awwaalamaa sichi biyyootaaf barbaadamaa maal akkamittiin awwaalamaa addunyaa guutuuf barbaadamaa. Isheen jiru meeqat fedhee gammadee ka'e garuu jirran dabarree haala lu sakatura shikaponda laba gaba sino amagandira shikandia abbaan mul'ataan du garuu jalloonni ajjeesni rasi'anii itti fakkaateetu soba dhugaa fakkeessanii mul'isuu jaallatu jechuudha. Garuu abbaan dhugaa immoo gaaf tokko dhugaa ol baasee mul'isa. Lakkoofsa 31-33 gaafa laaltanii isa kana akkaataa isaanitti bareechanii mul'isanii obbolaansaa kun haqanii abbaa Yoosef itti boosisan diraamaa hojjetanii dhugaa dhoksanii soba mul'isanii soba akkana baabbaranii diraamaa hojjetanii akkaataa isaanitti mul'isan argitu jechuudha. Warri naaffan jallinaatti galee isa kana hojjetu jechuudha. Diraamaa qopheessaniitu shiwwadaadhaan darbu. Siniin kaasuu malee waan baay'ee isinitti himuu hin danda'amu. Mana Waaqayyoo keessa turedha. Nama waldaa gaggeessaas turedha. Waan baay'ee beekna jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kanaaf tokkoffaa irratti maal isinii jedhee hinaaffaa gadheen gaafa namatti galu jaalala nama keessatti ajjeesa isinii jedheera. Gadaantummaa namatti argisiisa isinii jedheera.
gara jabeessa nama taasisa isiniin jedheera. Arfaffaa irratti bu'aadhaaf nama deemsisa isiniin jedha. Shanaffaa irratti immoo dhugaa dhoksaniitu soba qaaqana baabbaruu diraamaa hojjetu isiniin jedheera. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u Yesuus keenya. Inni garuu nabbaa mul'ataa ceesisu garuu inni dhugaan Waaqayyo jiraatan. Mee amma qabxii shanan kana isinii kaaseera. Kaaraakteristiksii yookaan amala hinaaffaan nama tokko taasisu akkaataan itti maraachuu kana isinitti argisiiseera. Amma immoo dhumni isaa maal ta'a? Isa jedhu isiniif ibsa. Dhuma nama hinaaffaan jallinaatti galee yookaan immoo namni hinaaffaatiin gaafanni tabalaasha'u maal akka ta'u ilaala. Tokkoffaa ejjituu ta'a. Ejjituu sagaagaltuu olii gadi joortuu macarrashaan ishee kan badde nama akkasii jechuudha. Humni nama hinaaffaa jallinaatiin deemu nama qalbiin jijjiirranne diraamaadhaan nama olii gadi deemu humni isaa kan inni ta'u ejjituudha jechuudha. Kan isin obbolaa Yoosef keessaa waa'ee Yoosefiin gurguruu birriitti jijjiiruu kan wixinee isaa diraamaa isaa fidee Yihuudaadha. Yihuudaadha jechuudha. Yihuudaadha. Isinii galeera? Lakkoofsa 27 dubbisuu dandeessu. Yihuudaadha. Boqonnaa 37 jechuudha. Yihuudaa dhumni Yihuudaa maal ta'e? Boqonnaa 38 lakkoofsa 1 hamma 2 gaafa dubbisnu isiniin dubbisame bakka kana. Lakkoofsa boqonnaa 38 seerawwan boqonnaa 38 lakkoofsa 1 hanga 2. Yommus Yihuudaan obboloota isaa biraa ba'ee utuu adeemu mana namicha mandara Adulaam maqaan isaa Hiiraa jedhamu tokkotti in gore. Achitti intala nama biyya Kana'aan isa maqaan isaa Shuwaa jedhamu tokko in argate. Intalittii in fuudhee ishee bira sin ga'e. Yihuudaan intala kana fuudhuu isaaf hin toltu. Nama biyya ormaa alagaa keessaa Israa'el in fuudhu. Namni akkana godhee kakuu keessaa ba'eera jechuudha. Namni akka kana gochuu hin qabu. Garuu darbee bakka sana deeme jechuudha. Bakka isaaf hin eeyyamamne deeme. Lakkoofsa seenaa kana gaafa dubbistanii Yihuudaa irra wanta baay'ee ga'e. Dubartii akka inni hafuura kanaan rukutamee kan argitanii otoo karaarra deemu dubartii tokkotti goreetu wajjin ciise. Dubartiin suni haadha manaa mucaasaati kan sinni. Waaqayyo ulfinnaa ta'u. Haadha manaa mucaasaa kana dubartii nama biraa see ejjituu seetu wajjin hin ciise. Salphina isaa isheen immoo kan irraa fudhatte gonfoo isaa maata basaa qabdii irraa fudhatteetu birrii kee gaafa kana fideen gaafa fiddu fudhatta birrii naa fiddee isa kanarraa fudhatta gaafa isheen jettu itti kenne deema. Isheen qabsiisa kana gaafa qabattee dubartittiin mana xulfooftee du'uu qabdi jedhanii namoonni gaafa isa bira fidan ajjeesaa jedhee gaafatti namni murteessu anoo namicha kanaan dhufaa jette inni hin beeku garuu salphina isaa ilaala hin salphate. Ishee bichaa miti kun mallattoodha malee nama baay'ee wajjin waan akkasii hojjeteera sagaagalummaa akkasii hojjeteera. Ilaala naaffaadhaan nama deemu nama gurgure nama qalbiin jijjiirran humni isaa akkas ta'a jechuudha. Dhumarratti hin salphate. Gonfoosaa maata barkasaatu ishee harkatti qabame. Isheen du'a oolte. Lubbuu nama qulqulluu ammas balleessisuuf ture garuu mataa isaatti galagale jechuudha. Akkanatti saaxilame. Boqonnaa 38 lakkoofsa 25 irratti dubbifachuu dandeessu. Yesuus gooftaa. Lammaffaa sanyii jallaatu keessaa ba'a. Sanyii isaallee hin jallata. Namni akkasii sanyii isaallee maal ta'a? Sanyii jallaa. Ijoollee Yihuudaa jalloota ta'an. Jalloota ta'an. Dubbifachuu dandeessu. 38 lakkoofsa 7 irraa dubbifachuu dandeessu. Ilmi Yihuudaa maal akka inni godhe? Ilmi Yihuudaa inni hangafaa Waaqayyooti nama jal'aa turedha. Ilaala. Bu'aa hinaaffaa gadhee, bu'aa nama mul'ataa gurguru, bu'aa nama mul'ataa ajjeesu. Sanyiin nama akkasii hin of kolu jechuudha. Jal'aa ta'a. Waaqayyoof galanni haa ta'u, ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dhumni nama akkasii sanyii isaallee hammam akka inni abaaramaa ta'e ilaala.
Yesuus bara baraan gooftaa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan namni hinaaffaa jal'inaati yeroo hundumaa deddeebi'u beelaan rukutamu. Eebban qabu. Nama kakuu garuu beelli hin dhawu. Hongeen hin dhawu. Yesuus bara baraan gooftaa. Yoosef gurguramee biyya Gibxiitti yeroo inni nama hongee baasu nama warra hongeen fixe gaafa inni nyaata sooru warri isa gurgurte garuu beelaan dhumte. Nama kakuu hongeen hin dhawu. Nama kakuu. Halis yoo cime nama kakuu chaduuninu nama kakuu nae nama kakuu chaamsaan hin dhawu nama kakuu beelli danda'u nama kakuu nae nama kakuu halis yoo cime nama kakuu chaduuninu nama kakuu nae Nama kakuu beelli hin danda'u. Nama kakuu hongeen hin dhawu. Nama kakuu Yesuus bara baraan jiraata. Garuu warri hinaaffaa jal'inaatiin deddeebitu beelati ishee fixachuu. Hin beelaan. Uumama boqonnaa 42 lakkoofsa 3 irratti gaafa dubbifannu hundi isaanii biyya sanatti beelli bu'ee midhaan barbaacha gara biyya Yoosef akka isaan dhaqan laalla. Obboleen Yoosef 11 isaaniiyyuu midhaan bituudhaaf gara biyya Gibxii akka isaan bu'an. Beelati isaan fixe jechuudha. Namni kakuu garuu beelli hin danda'u. Hongeen hin danda'u. Caamsaan hin danda'u. Nama kakuu caamsaan hin dhawu. Nama kakuu caamsaan hin dhawu. Nama kakuu Yesuus bara baraan jiraata. Warra hinaaffaatiin deddeebitu garuu hongeeti ishee fixachuu. Arfaffaa dhuma nama jallaa, dhuma nama qalbiin diddiirrannee, dhuma nama hinaaffaa jal'inaatiin deddeebi'uu ilaala. Qaaniidhaan bara isaa fixa bara ishee fixxi. Qaanii gugguuffiidhaan qaaniidhaan otoo hin guddatiin otoo waliin jedhiin. Obbolaan Yoosef dhaqanii Yoosefitti gugguufan. Hin barrellee isa ta'ullee hin barre inni itti kolfanni immoo laphee isaa dhiitee deema abbaan kakuu. Isaan garuu qaaniidhaan gadi gugguufaa isin gaadduu jedhamaa. Shanaffaa fiixaan ba'iinsa hin qabani. Tasuma fiixaan ba'iinsa argatan. Fiixaan ba'iinsa argatan. Daani'el boqonnaa jala lakkoofsa 24 irra yoo ilaaltanii warri Daani'el irratti ka'anii boolla leencaatti sagatan hundi ishee fiixaan ba'iinsa tokko hin arganne. Leencatu isaan fixe hin uumani. Boolla leencaatti namani. Fiixaan ba'iinsa jireenyaa hin argatan. Badiisa dhumni isaanii jechuudha. Namni mul'ata qabu yeroodhaaf hin ayyaatamu. Yeroodhaaf rakkina keessa galuu danda'a. Garuu namni mul'ata qabu darbee deema. Hongeen hin dhawu. Duutiin danda'u. Mul'anni isaan dabala. Fiixaan ba'a. Naafuu boleessa obboleettii koo hinaaffaarraa fagaadhu. Hinaaffaa jal'inaarraa fagaadhu. Mul'ata qabaa. Mata duree jedhu irratti inni dubbachaa jira jechuudha. Abbaan mul'ataa namni mul'ata qabu yoo mul'ata qabaattee maal taata? Waaqayyo mul'ata gaafa sitti kennu gaafa abjuu qabaattu gaafa waaqayyo irraa mul'ata qabaattee deemtu akka Daani'el akka Yoosef hafuurri waaqayyo gaafa si keessa jiraatu darbitee deemta jechuudha. Namni akkasii maaliin beekama yoo jenne Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 1 isin dubbisa. Daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchaniif namoota 120 hojii mootummaa irra dhaabuu hin jaallate. Isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee hin kaa'e. Warri 3 keessaa tokko Daani'el ture.
warri kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojii mootummichaa akka hin hir'anneef wanta itti gaafatamaniif warra sadan kanaaf deebiin kennu. Mataa ta'e jechuudha. Abbaan mul'ataa namni mul'ata qabu mataa ta'a. Achi keessatti Daani'el mataa ta'e. Warra hunduma nama biyya bulchan kanarratti maal ta'e mataa ta'e. Mataa si taasisa Waaqayyo. Mul'ata gaafa qabaattu mataa taata. Biyya bulchita. Waldaa gaggeessita. Saba gaggeessita. Biyya jirtutti hundumaatti mataa taatee mul'atta jechuudha. Ani mataa ta'e mul'ata nami. Mataa malee eegeen taatanii Waaqayyo jechuudha. Ati mataa taata. Boleessa obboleettii kun mataa taata malee eegeen taata. Yesuus gooftaa. Maaliif mul'ata qabdati? Mul'anni gaafa si keessa jiraatu mataa taata jechuudha. Oo ilaalaa deemta mul'ata kee ilaalaa deemta jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaa. Waaqayyo ilaalataa deema namni mul'ata. Humni isaa yeroo hundumaa haareeffama jechuudha. Kanaaf namni akkasii nama akkamiiti yoo isinii jenne nama jaallatamaadha jechuudha. Uumama boqonnaa 27 lakkoofsa 3 irratti Yoosef kun nama jaallatamaadha. Abbaan isaa fi isaa jaallatu. Maaliif mul'ata qaba waan ta'eef? Nama mul'ata waan ta'eef nama jaallatamaadha jechuudha. Namni akkasii nama jaallatamaadha. Hinaaftonni isa jibbu namoonni garaa qulqulluu qaban garuu namoonni madaallii sirriitiin nama laalan garuu nama akkasiin jaallatu jechuudha. Nama simboo qabeessa jechuudha. Simboo si taahooru hafuurri Waaqayyo. Mul'anni Waaqayyo simboo sirratti taahooru. Kanaaf nama jaallatamaadha. Nama qalbii qabeessa jechuudha namni mul'ata jechuudha. Ol ka'ee balali'a malee akka handaaqqoo kosii funaanaan oolu jechuudha namni mul'ata. Haaleluyyaa. Bakka kosiitti mul'atu. Namni mul'ata qabu feesbuukii keessa naanna'an oolu, yuutuubii keessa naanna'an oolu. Sagalee Waaqayyooti iddoo isaa. Iddoo isaa mana Waaqayyoo keessa. Iddoo isaa iddoo kadhataati. Iddoo isaa iddoo faarfannaati. Iddoo isaa iddoo lallabaati. Iddoo isaa madarakee Waaqayyooti. Iddoo isaa ulfina Waaqayyoo, wangeela Waaqayyoo lallabuudha. Uffannaa Waaqayyoo uffatee deemuudha. Namni mul'ata. Mataa ta'e mul'ata jechuudha. Shakatika, sakraa bachaanoosa. Malee iddoo arrabaa, iddoo qocolloo miti jechuudha. Kanaaf nama jaallatamaa ta'a. Nama kabajamaa, nama ulfina qabeessa ta'a jechuudha. Namni mul'ata. Yesuus gooftaadha. Hafuura kanaan sinaa eebbisu. Jala namootaa isiniif haa baay'isu. Jaalalli Waaqayyoo immoo daddabalee hafuurri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Inni lammaffaani itti naafamuu danda'a. Isa kanaan beekta jechuudha. Sitti ni naafamu taanaanii mul'ata kee shakki. Sitti ni naafamu taanaan mul'ata kee shakki. Sittan himu. Lakkoofsa boqonnaa 37 uumama boqonnaa 37 lakkoofsa 4-1 yoo dubbifanne waan abjuu qabuu fi Yoosefii abjuu isaa kana immoo wallaalummaa isaarraan kan ka'e isaan itti himate jechuudha. Mul'ata kee abbaatti himattu beekadhu. Abbummaa barbaaddetti hin himin. Maaliif hinaaffaa gadheetu dafis irratti ka'a jechuudha. Hinaaffaan sun mul'ata kee ariifachiisuu danda'a. Garuu miidhama kee hir'isuudhaa fi hinaaffaa ofirraa hir'isuudhaa fi mul'ata kee namatti himattu beekachuu qabdaa jechuudha. Jallootatti hin himatiin. Warra hinaaffaa jallinaaf keessaa qabanitti mul'ata kee hin himatiin. Ani faarfannaa baasuufidha. Ani tiraakii baasuufidha. Ani akkas gochuufidha. Ani lallaban qabaa. Ani kennaan qabaa. Ani raajummaan qabaa. Ani waan akkasiin qabaa jettee namatti himattu adda baafadhu jechuudha. Maaliif? Hinaaffaan jallootaa karaa sitti dheeressuu danda'a waan ta'eef. Hinaafu garuu karaa sitti dheeressa. Bara sitti dheeressa. Ba'aa sitti dabala. Isa kana adda baafachuu qabda jechuudha. Hin oolu. Hinaaffaan nama abbaa mul'ataa irratti hin oolu. Kanaan beekama jechuudha. Irratti hinaafama. Obboloota dhugaa isinitti mana Waaqayyoo keessa karaa garaagaraan sochoonee deddeebinee hojjetaa ture. Eenyu irratti akka hinaafamu, eenyu irratti immoo akka hinaafamne ilaallee beekna. Eenyu akka hinaafu, eenyu akka hinaafu hin beeknu. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Iji hafuuraa isaa maal akka fakkaatu gilts hin beektu jechuudha. Isa kana Waaqayyo gooftaa maccaasiniif haa ibsu. Inni sadaffaanii namni abbaan mul'ataa namuma isa jaallatu namuma isa wajjin deemaa tureetu isatti deebi'a jechuudha. Warruma isa jaallatantu gaafa mul'anni isaa ba'uu jammaru gaafa kennaan isaa mul'achuu jammaru itti deebi'a. Diinatti itti baay'ata jechuudha. Maafna irratti ka'anii maafna irratti baay'atanii hin jedhi mul'ata keessa irratti kaasa. Gaafa kennaan kee ba'uu jammaru gaafa faarfannaan kee ba'uu jammaru sagaleen kee gaafa ba'uu jammaru gaafa sagalee keetiin faarfannaa keetiin namni eebbifamu jammaru
sirriitti deebi'u jechuudha. Isuma qoreetee si wajjin ejjechaa ture, isuma abbaa faadha si fakkaatee si guddisaa turetu deebi'ee sirriitti ka'a jechuudha. Isa kana beekuu qabda jechuudha. Mul'ata kee qofaa Waaqayyo qofaa ilaalii deemi. Inni ooluun kun waan ta'eef. Abbaa masaa, haadha isaa, warra isa jaallatantu Yoosef irratti maal ta'e? Ahaa, ani nuyi siif gugguufnaaree. Amma nuyi siif gugguufii nu bira darbuufireeti, nu caaluufireeti. Ahaa, nuyi abbaa kee faadha kee miti. Garuu mul'atichi haadhaaf abbaarra hin caalaa. Isa kan Waaqayyooti hin galleef jiraaf. Hinaaftonni yeroo baay'ee galeefi miti jechuudha. Otoo hin galiifiin waan kanatti galu waan ta'eef jechuudha. Abbaan Yoosefii fi haati Yoosef mucaan isaanii akka guddatu akkaan mul'ataan deemu jibbanii miti. Otoo hin beekin jechuudha. Itti deebi'an. Waaqayyo gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu tajaajiltoota. Inni arfaffaan abbaan mul'ataa haaloo hin ba'u. Hin deemamu. Hinaabu nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema naannoo dodoti sakaleencha wango hedduu naannoo daawwacha nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema ankilleessa bookaan jiraanne gooftaan kanneera moo'icha nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema Elzabeelitti ngeesse addi nama tajaajilaaf dibame nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema Yoosefin Gibxitti gurguru warri mul'anne harka dulloome nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema haala yeroo laaleene haala bara laaleene haala naannoo laaleene qabame naamanne sodaadhanii darbee dhufeeranii hidhame naamanne sodaadhanii darbee dhufeeranii qabame naamanne sodaadhanii darbee dhufeeranii hidhame naamanne maannaan jedhuuni darbee dhufeeranii yaayyoo naan kan na gargaare kan akka gooftaa eessa yoon jiru yaayyoo naan kan na eebbise kan akka gooftaa tokko yoon jiru yaayyoo naan kan na gargaare kan akka waaqa tokko yoon jiru yaayyoo naan kan na gargaare kan akka gooftaa tokko yoon jiru Yoosefin Gibxitti gurguru warri mul'anne harka dulloome nan deema naabadhu ani nan deema naabadhu ani nan deema nan deema malee hinaabu nan deema malee jedhe obboleessi keenya faarfataa Dastaa maqaan isaa eebbifamee haa ta'u. Yesuus gooftaa na dhugaa beessa isaarraa waan baay'ee dhaga'uu dandeessu obboleessi keenya Dastaa. Ariitama baay'ee keessa darbeera jechuudha. Faarfannaa isaa kan nama eebbisa. Waan keessa darbee abbaa isaatu beeka fi Waaqayyotu beeka. Yesuus bara baraan jiraata. Kanaaf achi keessaa ba'ama. Faarfannaan achi keessaa ba'a. Lallabni achi keessaa ba'a. Jireenya kee keessaa. Namarraa waraabuu koppii gochuutu hin taane isa kan keessa na faarfata. Isa kan keessa na lallabda jireenya kee. Sagalee Waaqayyootiin Yesuus bara baraan jiraata. Haaloo ba'uudhaaf hin deemu jechuudha. Namni mul'ata. Haaloo ba'uudhaaf gaafa deemu mul'anni isaa karaatti hafa waan ta'eef. Waaqayyotu isaaf lola. Abbaa mul'ataa Waaqayyo ta'udha. Yoosef haaluu hin baane. Yoosef obboloota isaarratti haaluu hin baane. Wayyaa kunarraa maa baaftan hin jenne. Maaliif na gurgurtu hin jenne. Akka hoolaatti Waaqayyo naaf loladhee callisee ma jechuudha. Deeme. Dhuguma Waaqayyo isaaf lole. Waaqayyo siif lola. Namni Waaqayyo siif lolu jirta. Obboleessi obboleettii Waaqayyo siif lolu jirta. Yesuus gooftaa. Biyya Gibxii keessattis wanti sararee baay'eedha. Haaloon baafanne. Obbolaa isaatiin wanti sararee baay'eedha. Haaloon baafanne. Haaloon baafatu. Abbaan mul'ataa Waaqayyotu isaaf lola.
Yesuus bara baraan gooftaa. Inni shanaffaan hafuura caalutu isa keessa jira. Hafuura hundumaa caalutu abbaa mul'ataa keessa jira jechuudha. Kanaaf hafuurichaan mo'a jechuudha. Daani'el boqonnaa jala lakkoofsa 3 irraa gaafa laallu Daani'el kun hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaa caalee argame. Haaleluyyaa, caalee argame maqaa Yesuusii. Hafuura hundumaa caalu isa keessa jira waan ta'eef caalee argame. Namni hafuura inni hundumaa caalu isa keessa jiru caalee argama. Hafuura Waaqayyoo si keessa jira obboleessa obboleettii. Gooftaa qabda taanaan gooftaa matee taanaan hafuura hundumaa caalu si keessa jira. Garuu wanti isa kana beekuu qabda. Yeroo sana caaltee argamta jechuudha. Dabartee deemta jechuudha. Cabsitee deemta jechuudha. Gaarri sin qabu. Shaaddiis hakuura kalabashee maadoosee paandalagaa sikoo. Isa kana sitti nami. Hafuura Waaqayyoo isa si keessa jiru si caachisee si dabarsa jechuudha. Boosisuudhaaf diinni gaadha. Rakkinni kee gaadha. Nati keessa jirtu gaadha si boosisuuf. Ani si boosisuuf nuuf neema. Akkati qalbii jijjiirratee hafuura si keessa jiru laaltee hinaafagattee hafuura sana qabattee akkati fuulduratti maxxaqxee deemtu sitti himaan jira hafuura Waaqayyoo. Malee akkati cabdee gadi gommitee haftuu miti. Akka dhagaatu akka joobira warri Waaqayyoon eeggatan humni isaa hin haareffamu. Ol ka'anii hin balali'u akka joobiraatti balali'u sagalee Waaqayyoo. Obboleessa obboleettii koo Waaqayyoon kadhachaa jirtaa eeggachaa jirtaa sii dhufeera hafuurri Waaqayyoo. Maqaa Yesuusiin ol ka'ii deemi. Hafuura isa caalu kaan ol ka'ii balali'u. Mul'ata isa caalu argi, faarfannaa isa caalu argi, lallaba isa caalu argi. Shitaku sakriban josad immaskrodia. Abbaa mul'ata namni mul'ata qabu jireenyi isaa wal qixxaata. Hinaaftonni jireenyi waliin qixxaatu isin jedheera. Daani'el boqonnaa jala lakkoofsa 24 irratti sagalee Waaqayyoo kana jedha. Rakkinuma sana keessa boolla afaan leencaa keessaa erga ba'ee naafa garagaraa irratti ka'ee wanti baay'ee irratti mokkoramee booda humni isaa bareedaa ta'e. Uuma kee bareechu Waaqayyo. Rakkina kee kanarraa kana ilaalin. Hafuura isa caalu si keessa jira taanaan hafuura isa caalu na keessa jira itti amantee gooftaa qabattee deemta taanaan ati humni kee bareedaa ta'a malee humni kee badisan ta'u. Lakkoofsa 27 irratti boqonnaa 6 kana mootichi abboomnaan warra Daani'el hamatan sana fidanii dubartoota isaanii ijoollee isaanii wajjin boolla leencaa keessa buusanidha. Ila hammeessitoonni isaanii maal ta'an boolla leencaa keessa bu'an. Inni immoo boolla leencaa keessaa ba'ee leenci isaan caccabsee nyaatee qorxomsee isaan balleessee warra hinaaftota isaa. Garuu Daani'el immoo jireenyi isaa maal ta'e itti dabalaa deeme. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qeeroos mootichaa Faares keessa Daani'el kanaaf jireenyi waliin qixxaatee lakkoofsa 28 irratti. Bara mootummaa lamaa keessa bulche waliin qaane jechuudha. Mootota lamaan kana keessatti iyyuu bara bulchiinsa isaa kana keessa hundumaa hinaaftota isaa Waaqayyo afaan leencaatiin qorxomsiisee ficcisiisee isaatiin immoo ol kaasee mul'isee fiixaan ba'iinsa guddaa argate. Abbaan mul'ataa gaaf yeroodhaaf rakkachuu danda'a, bo'uu danda'a, gidiraa keessa darbuu danda'a, humni isaa garuu wal qixxaata. Jireenyi wal qixxaata. Jireenyi kee wal qixxaata. Boleessa boleetti. Nama mul'ataa har'aaf gidiraan sitti baay'achuu danda'a. Lolamuu dandeessa. Sitti naafamuu danda'a. Akkuma nama sitti fe jalloonni waan isaan hojjetan, hinaaftonni waan isaan hojjetan, badisi isaanis immoo hammam akka inni saffisu sagalee Waaqayyo keessa ilaalle. Abbaan mul'ataa immoo rakkinnis gidiraa yeroo sarara ga'e akka Yoosef akka Daani'el garuu achi keessaa akka isaan ba'an Waaqayyo akka isaan wajjin jiru, Waaqayyo akka isaaniif lolu wajjin argineera, ilaalleera. Mee gabaabsinee Waaqayyoon galateeffadha. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Waa'ee sagalee kee si haa galatu. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa ijoollee kee ijoollee mul'ataa, ijoollee kee ijoollee kakuu bakka isaan jiran hundumaatti yaa Waaqayyo gidiraa isaanii keessaa amma yaa Waaqayyo gosa haa ba'an. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti yaa Waaqayyo gooftaa naaffaan jallootaa isaan qabuu hin danda'in. Naaffaan jallootaa yaa Waaqayyo gooftaa isaan balleessuu hin danda'in. Mul'anni isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ba'u. Ol ka'anii haa mul'atan. Darbanii haa mul'atan. Darbanii haa deeman. Faarfannaan isaanii haa darbu. Lallabni isaanii haa darbu. Kakuun isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin haa mul'atu. Kakuun isaanii haa ariifatu. Kakuun ati
dubbate kakun ijoollummaa yaa Waaqayyo gooftaa karaa garaagaraan yaa Waaqayyo kennat irratti raajje yaa Waaqayyo gooftaan keessaan jiru maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin baay'ee hamulatu maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee hamulatu maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee hamulatu maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee ormootaaf yaa Waaqayyo eebba haa ta'u yaa Waaqayyo amne mul'ata yaa Waaqayyo gooftaa ila hongeen isa nyaatu hongeen yaa Waaqayyo warra kaan yeroo nyaatu ni beela baasa jette ijoolleen kee kun yaa Waaqayyo gooftaa eebbarraa hafaa ta'ani yaa Waaqayyo gooftaa eebbarraa hafaa haa ta'ani maqaa Yesuus Kiristoosiin ol ka'anii mataa ta'anii haa mul'atan nan isaan eebbisa bakka jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiin mataa ta'anii haa mul'atan kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu ulfaadhu maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin amiin obboloota Ani adon qabu sina manadde abdiin qabu nabu rakkina sodaadhe mudhii kiyya dhadhe fuuldurattan deema galata koo gurradhe nufa maama ani adon qabu sina manadde abdiin qabu nabu rakkina sodaadhe mudhii kiyya dhadhe fuuldurattan deema galata koo gurradhe nufa maama Angalatani fuula kee daa'ima angalatani daa'ima angalatani fuula kee daa'ima angalatani fuula kee daa'ima angalatani Boqonnaa kiyya keessa Arsa boolii gaarii siifa dhangalaasa kennaa gatii jabeessan si gumaacha tola keen tarreessee tola weeddisa Anke bukkeen boqonnaa kiyya keessa haalan ilaaluutuun si qabu siifa hojjedha dafkee gadhee sin namni caalu dhugaan hin dhabu abbaa akka keessaan arga yoo mil'atte haalan ilaaluutuun si qabu siifa hojjedha dafkee gadhee sin namni caalu dhugaan hin dhabu abbaa akka keessaan arga yoo mil'atte Nana deema durattan deema Nana deema durattan deema Nana deema durattan deema Nana deema durattan deema Olmaa turbootatti nima isaan gargaaree gooftaa keenya isa jiraataaf galannii ulfinnaa ta'u Bolota ko baay'een sin jaaladha eebbifamaa Waaqayyo gooftaan macaasinaa eebbisuu baraaf jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa faarfannaa obboleessa keenyaatti itti eebbifamaa siniin jedha chaaw chaaw shalom Malifana bata kekejiyon jabe namti ganan kata boku barayabe Malifana bata kekejiyon jabe namti ganan kata boku barayabe Mogoli kolabu kufela jibata fuela namagatu enyu tunabata Sichanu fatata yonge Sichanu fatata yonge Sichanu fatata yonge Sichanu lallaba yonge Sichanu lallaba yonge Sichanu lallaba yonge Sichanu larga yonge Sichan tatamura yonge Sichan tatamura yonge Gara gara illamillako Akkaborofa Akkaborofa Boftan guyyaa hunda mo'icha Keessana ofa Keessana ofa Gara gara illamillako Akkaborofa Akkaborofa Boftan guyyaa hunda mo'icha Keessana ofa Keessana ofa Diina koo wal'ee jeeta Dargee miila koo Dibata koo bidda taasisee Godhe baata koo Seki yo no sé, un puti seraga, ofisa lo le namote, namole abamga, betamga no korape, amara na fixe, ata se chore la ratabe, fana ko jadese, si chano fatata yombe,
Sichanu barbada yongahe, sichanu barbada yongahe, sichanu lallaba yongahe, sichanu lallaba yongahe, sichanu lallaba yongahe, sichanu larga yongahe, sichanga tamra yongahe. Low bat. Nandima male, nabu, 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 nandima male. Indadam ne murgako, namuraga madalle, namuraga madalle. Nagargare goftalko, dibatan afdamale, dibatan afdamale. Isolatu alo talale, isolatu tubi maricha, isolatu tira wagayo, sadawo abawamicha. Isolatu alo talale, isolatu tubi maricha, isolatu tira wagayo, sadawo abawamicha.